Gabaasa tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo waxabajjii 29 jenne qabanni dhiyaanni isin dhaggeesse. Gabaasa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo badeera osoo jedhanii irreessa loltoota faashistii PP irra bakkee agarsiisaa jiru zooniilee mara jabeessee jira. Korommiiwwan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Ba'aa, Onciroo, zoonii Kibbaa, Arsii Lixaa, Aanaa Eeba, zoonii Arsade, Bashaggaraa, Buseera, Dugdaaf, zoonii Giddu Galeessaa, Kaaf Shaggar, Aanaa Ucaalee keessa tarkaanfii guutuu fudhachuun diinduwaaf maduun akkasumas meeshaalee waraana irraa hiikuu hogganoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee kanneen beeksisan. Irreef gaachanni uummata Oromoo boon tarkaanfii ilaalessa waraana faashistii PP irra bobbarbush nigga bifaaraanii gale fudhachuutti fufuun kalees waxabajjii 28 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Ba'aa godilli Tarargee Onciroo keessa diinduwaaf maduun tabee jira. Tarkaanfii Aanaa Ciroo, Aradda Jalloo Ciroo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii Ba'aa waraana faashistii PP irra ganam sa'aatii 4 irraa qabuun hanga sa'aatii 6 fudhatee loltoota diina irraa furbattalayyuu ajjeesu. Shammadoona tabee jira. Ergamtoonni murna bilchiginnaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waltaansee Khamis galgalaaf kaleessu guyyaa fudhateen baaragu humni dabalata bobbaasuuf tattaaffachaa jiraachuun bara. Ittuun fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo bobbarbush nigga guyyaa kaleessa waxabajjii 28 baatii isaa waluun tarkaanfii waraana faashistii PP irra zooniilee cuuf keessatti eegale. Zoonii Kibba Ba'aa keessa diinduwaaf madoona tabeera. Halkan kaleessa waxabajjii 28 jajjabee waraana bilisummaa Oromoo Cibraana Dhigammadaa godina Arsii Lixaa Eeban Arsii ganda Amba Godina 3 jedhamu keessa diin yeroo dheeraaf ganda kan keessa qubachuun uummata dararaa turte. Iddoo qubsumsheetti itti marsuun rasaasaan haayee baarudaan uluun 13 irraa yoo ajjeesu 29 madeessa. Tarkaanfii kanaanis moora keessaa dhi'uun faffacaatee akka ultaasisee jiraachuun bara. Dabalataanis irreef gaachanni uummata Oromoo boon tarkaanfii ilaalessa bobbarbush nigga fudhatitti fufuun kaleessa waxabajjii 28 galgal godina Kaaf Shaggar Aanaa Ucaalee magaal Caancoo keessa waraana faashistii PP irra fudhateen iddoo du'aaf madoona tabuun injifannoo boonsa galmeessee jira. Tarkaanfii magaal Caancoo bakka addaa iddi jedhamu fageenya 32 kiiloomeetirii Finfinnee irraa qabdirra fudhate. Qawwee Akaama 5 ibsaa kaasa tokko dugdi waraana Koloneel Habiyyi Ahmad irra hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasise. Irreef gaachanni uummata Oromoo boon godina Bashaggaraana dugdaa waraana faashistii PP magaal bulchiinsa Aanaarra fageenya miilaan daqiiqa 30 irratti moora 3 buufattee uummata Oromoo darartuuf saamichi irra raawwatte akkasumas guyyaa guyyaan ajjeechaaf gudeeda gaggeessaa turteef adabbii barbaachisaa kennee jira. Waxabajjii 28 2024 kaleessa galgal sa'aatii 10 gootichi waraana bilisummaa Oromoo moora 3 Gaamoo Wajir Gandu Walda Qallinnaa akkasumas moora Walda Qallinnaa jedhamirra lol sa'aatii 2 wal tufiisaan gaggeesse loltoota sirnichaa farri lolaa ofiin jette dudu'aaf madoona tabeera. Moora Walda Qallinnaa loltoota sirnichaa 47 du'aayyuu adabu 19 ammoo madoo cimaan adabee jira. Bakka addaa hoora Walda Qallinnaa jedhamutti ammoo loltoota sirnichaa 23 ajjeesuun 16 madoo cimaan gaggeessee jira. Dabalataanis moora Gaamoo jedhamutti ammoo loltoota 16 yeroo ajjeesu 19 madoo cimaan adabee jiraachuu gabaasna jiran qaqqabni addeessa. Waxabajjii 27 Shaggaraanaa Buseeraa Bakdooro jedhamu magaal duukamii dhiyoo kan taasirraa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsade Birgeediin Caffitumaa Ibrahim Malkaa waas tarkaanfii loltoota Biraanuu Juulaarraa fudhate. Loltoota nageenya gaafa Afrikaanii tiksin jedhamee ololamuuf hatteetti dhuun 21 irraa ajjeesuun 15 madoo cimaan adabee jira. Meeshaalee waraanaa sirree galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Lolu guyyoota lamaan darban kan Bashaggar bakkoota adda addaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana faashistii PP irra taasiseen injifannoo boonsa galmeesseera. Irree obbo bilisummaan sabicha ni dhufu. Kuma guutuu Oromiyaatti murni PP hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun hawaasa nagaa hedduu mana hidhaatti guuruun qabeenya saamuu fi gubuun kaan ajjeesanii namoota hedduus qeerraa godaansisuun yakkoota gara jabinaatti tilmaama hin qabne uummata Oromoo irratti raawwachaa oolan ergamtoonni Abiy Ahmed godina lixa Wallaggaa ona mana Sibuu magaalaa Karrawaayyuu jedhamutti baajaajiif dogdoqqee uummataa gubuun ibsameera. Waxabajjii 25 wabootu ittiin deema jechuun namoota maqaan isaanii Abbayyaa Dhufeeraa, Gammadaa Jireenyaa, Hiikaa Eebbisaa, Lammeessaa Abarraa fi Lataa Tafaree jedhaman jalaa baajaajii isaanii jalaa barbadeessu jiraattonni ijaan argan ni dubbatu. Kana malees guyyaadhuma kana nama maqaan isaa Jiraataa Abbayyaa jedhamu jalaa dogdoqqee gubuun nama maqaan isaa Tsaggaa Abbaa Qoruu jedhamu jalaa immoo waboo yaalta qorichoota dhiyeessata jechuun mana qorichaa isaa erga caccabsanii qorichootaaf meeshaalee inni achi keessaa qabu hunda saamanii jiraachuu jiraattonni kun isaaniif danda'ameen uummata Jimmaa dararuuf kan itti bobbaafaman loltoonni Koloneel Abiy Ahmed magaalaa Jimmaatti hawaasa Jimmaa gurgurachuuf magaalicha deeman irratti saamicha geggeessanii jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan uummanni godina Jimmaa oomisha bunaatti aansee Jimmaa oomishuun gabaaf dhiyeessee jiruu fi jireenya isaa kan fooyyeffatu ta'uun kan beekamudha. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 28 bara 2024 magaalaa Jimmaa ganda Ginjoo bakka adda Ajiippii jedhamutti ergamtoonni sirnichaa gaachana sirnaa fi poolisii Oromiyaa jedhaman uummata baadiyyaa naannoo magaalaa Jimmaa jiraatan kanneen Jimmaa gurguruun ofii fi maatii isaanii jiraachisan akkuma duraan baranitti Jimmaa qabatanii gabaa yommuu geeffatan tiksitoonni PP kun gabaa seer malee
Somaaleedha jechuun bakka uummanni jimaa gurguratutti jiraattota kana irraa jimaa saamuun reebbicha hamaa fi doorsisa adda addaa irraan ga'uu maddeen keenya eeran. Gama diinagdeen uummata magaalaa Jimmaa qucarsuuf hojjechaa kan jiran faashistoonni PP yeroo adda addaatti kanfaltii gosa adda addaa itti kaasuun maallaqa guuraa jiraachuu fi magaalachatti dhiibbaa mirga namoomaa garmalee hammaachuun uummanni dararaa ulfaataa argaa akka uummata Oromoo keessaa bara isaa guutuu hin baane uummaticha irratti dalagaa kan jiru Koloneel Abiyyi Ahmed bara aangoo isaa keessa dimokiraasiin afaanii malee lafarra kan hin jirre bakka cufatti murtoo seeraa tokko malee ajjeechaa akka feetee waraana isaan uummata irratti raawwachiisaa oola. Loltoonni humnaan bakkeewwan hedduu keessaa walitti qabamuun leenjiif mooraa seenanii guyyootaaf turanii bilisiginnaa tiksuuf bobbaafaman meeshaa hidhachiifamaniin uummata irraa dhalatan ajjeesaa oolu. Waxabajjii 18,2024 Gujii Lixaanaa Surroo Barguddaa fi Galaanaa gandoota Carii Baddeessaa fi Ejersa jedhamu keessatti qonnaan bultootni hojii qonnaa irratti bobba'uun jiraatan 4 ajjeefamuu ONM himan. Namoonni loltoota sirnichaa lafa qonnaa isaaniitti ajjeefaman kunneenis Diimaa Birujoo, Biilaa Mixoo Dharroo, Bariisoo Mijoo Abbaa Daa'imman. Aadaa ilmaan Oromoo iraarsuu kan qaban tiksitoonni paartii Bilisiginnaa godina Bahaa Wallaggaa Ona Limmuu gandoota adda addaatti jiraattota hedduu hidhuu fi saamicha hamaatee irratti raawwachaa jiraachuun ibsameera. Ganda Alleemmaatti Hingootuu jedhamutti waraanni Impaayera Itoophiyaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun namoota hedduu hidhuu, reebuu fi saamuun uummata dararaa jiraachuun ibsameera. Namoota maqaan isaanii obbo Baayisaa Nagaashii fi obbo Hundee Galataa jedhaman badii tokko malee ji'oota tokko dura kan hidhan yoo ta'u, obbo Hundeen maanguddoo waggaa 70 ta'e badii tokko malee waajjira poolisiyoonichaatti dararaa hamaa argaa jiraachuu namoonni keessa beekan ni dubbatu. Gandicha keessaa namoota milishaa taane qawwee murna gabroonfataa PP hin baannu jechuun kanneen qeerraa buqqaan namoota maqaan isaanii obbo Margaa Olaanii, obbo Addisuu Shifarraa, obbo himan. Onuma Limmuu ganda Mukarbaa Dimmaa jedhamurraa garmalee namoota hedduu qeerraa godhisuun yakkoota gara jabinaa adda addaa irratti raawwachaa kan jiran ergamtoonni Bilisiginnaa qabeenya uummataa saamuun kanneen baatamuu hin dandeenye immoo gubaa jiraachuu jiraattonni gandichaa dubbatu. Ilmaan keessantuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun gaafa waxabajjii 19/2024 badii tokko malee namoota maqaan isaanii obbo Tarrafaa Baabuu Jalaa Saawwa 22, obbo Taarikuu Abbabaa Jalaa Saawwa 9, obbo Asaffaa Abbabaa Jalaa Saawwa 28, obbo Margaa Galataa Jalaa osoo inni qonnaa qotu sangoota isaa irraa wanjoo buusuun saawwan 33 fi hoolota 26 jalaa saamanii jiraachuun jiraattonni gandichaa itti dabaluun heeraniiru. Gandichatti milishaan maqaan isaa Margaa Gammadaa jedhamu horii fi qabeenya namaa guursisaa kan jiru yoo ta'u, bara dargiirraa eegalee hanga ammaatti milishaa keessa kan turee fi dhiiga namoota qulqulluu hedduu dhangalaasisaa turuu isa namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Ganda Odaa Lalisaa jedhamurraa maanguddoo waggaa 60 olii kan ta'an obbo Qalbeessaa Yaadataa kan jedhaman garmalee reebuun waajjira poolisiyoonichaatti hidhanii dararaa kan jiranii fi dhukkubsachuun hanga ammaatti yaala hin argatin jiru. Kana malees Oonichuma ganda Dagam jedhamurraa sababii tokko malee dukkaana daldaltootaa itti ejjetanii cabsanii saamuun eerameera. Namoota maqaan isaanii Carii Abdiisaa, Faqqadaa Moosisaa fi kanneen biroo hedduu jala dukkaana isaanii guutummaatti konkolaataan gara Oonichaatti fe'achuun maatii obbo Taganyee Irranaa hunda isaanii hidhanii jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Akka Oonichaatti murnoonni Bilisiginnaa sarbamiinsa mirga namoomaa hangana hin jedhamne yeroo adda addaatti uummata irratti raawwatamaa jiraachuunis himamee jira. Waggaaf rafaa weellisaa falmaan mirga dhala namatti ajjeefama. Arba keewwan hedduutu uummata Oromoo yaadatamaa oole. Gabaasa waraana bilisummaa Oromoo irraa manuu dhaqqabee waraanni bilisummaa Oromoo ammaan tana waraana jabaa uf danda'e leenjifateetiin socho'utti jira. Akka oduun himtutti kaleeffarra jidduutti waraana mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo jidduutti waraana deemaa jira hedduu miidhamu jira. Akkasuma naannoo adda addaa Oromiyaa bahaaf dhiyaa keessattis waraanni banameetiin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ammaan tana dadhabsiifamee bifa adda ta'een leenjifamee gadhiifameetiin jira. Naannoo adda addaa keessatti socho'aatiin jira. Isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana bifa duraanii irraa ka adda isa godhu waa'ee tokkummaa isaatiif akkasuma daangaa adda addaa seeneeti yeroo ammaa kana waraana isaa labsee waraana isaa lolaatiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya gama mootummaatiinis miidhaa hedduu dhaqqabeetiin jira. Akkasuma waraana mootummaa gama hedduun booji'aniitiin boojii isaanii harkaa qaban jechuudha himamaatiin jira. Naannoo adda addaa irratti waraanni banameetiin deemaatiin jira. Akkasuma gara waraana fiinxaleeyyii naannoo Amaaraatis waraana daangaa seenee Oromiyaa miidhaatiin jiru gama waraana abaa'ootiin rukutamee akka deebi'aa jirutu himamutti jira. Isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya
waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana daangaa isaatti eeggataatiin jira. Gama mootummaatiin akkasuma waraanni gama mootummaatiin leenjifamee itti deemaatiin jiru irreedhaan gartee uummata ijoollee Oromoo taleenjiin fudhatiin taleenjii likkittiin baratiin ji'a 2-3 qofa banattee gara waraanaatti bobbaafamaatiin jirti. Ta bobbaafamaatiin jirtu gartee waraana waan hin beeknee fi harka kennataatiin jirti. Akkasuma sineenjaa gama waraana mootummaatiin akkuma jiru gama abaa'ootti deebi'aatiin jira. Humni leenjisaa gartee mootummaan leenjisee gartee uummata bobbaase kun waraana bobbaase kun mu'aa gartee waraana waan hin qabnee fi beekumsa waraana akkaataatti lola waan hin beeknee fi harkumaan qaqqabaa'oon gartee harkumaan qaqqabdee yeroo ammaa kana boojiteetiin jirti. Harka abaa'oo galaniitiin jiran jedhanii galiis harka abaa'oo galan gisee gaafatan gaafii yoo dhiyeessan akkasuma nu waan dalaynuu dhabnee dalagaa dhabaa fi hojii kana seenne akkas jedhaniitiin kunoo akkas gabaasu jiranii isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Mootummaa yeroo ammaa kana ijoollee karaa irraa gugguuree dalagaa hin qabne karaa irraa gugguureetiin gama mootummaatti gartee gama waraanaatti oofaatiin jira. Uummanni kawaa nyaatu dhabee waan beelaa fi waan hin jirre tunuuf damoosa isinii haasaaba jeetiin humna waraanaatti oofee osoo leenjiin fudhatiin akkasi qaqqabamtee humna abaa'ootiin qaqqabamtee harka abaa'oo jirti jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa waggaa 4ffaa kaarraa kana waxabajjii 29 2024 guyyaa wiixataa sa'a 3 fi walakkaa irratti magaalaa Finfinnee iddoo galaan kondoomineemii jedhamutti kan ajjeefame. Impaayirri Hacaaluu nyaatte sangaa irratti nagaa kan hin argannee fi du'a isaa booda illee gaagaamni mudate kasaaraa diinagdee fi lubbuun namoota hamaan qaqqabee jira. Artistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa artistii qofa osoo hin taane falmaa fi quuqamaa saba Oromoo bara isaa jiraate keessatti bifa wallee fi sagantaalee adda addaa irratti carraa argatee roorrifama ilmaan Oromoo irra ga'u lallabaa turedha. Artisti Hacaaluun hayyuu haqaa yeroo mara rakkinni hawaasa isaa keessa deddeebi'uun boqonnaa isa dhorku jabaa sammuun bilisaa kan hanga afaaniin jedhu ga'u turedha. Ilmaan Oromoo torbee Hacaaluu jedhamuun yaadatamaa kan ture Hacaaluun guyyaa har'aa kanas ilmaan Oromoo bakkeewwan hedduutti biyya keessaa fi alatti yaadatamaa ooleera. Garuu